Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jechuun alhamdulillah. Kun warra akkuma mudurat appota na fayyadan appota garaagaraa isinitti argisiise viidiyoo madura darbe keessatti har'as appii wayii isiniif qabadheen dhufee jira. Kunoo isa isinitti argisiisuun deemin dura warri YouTube channel kana subscribing godhin subscribe gochuun dagatina. Viidiyoon isin hojjedhu jaallattanii like godhaa. Amma qaxxitaa gara appichaa isinitti argisiisutti hin deema. Appichi kunoo kana fakkaata. Mallattoon isaa kunoo akkuma argitanii mallattoon isaa kana fakkaata. Mallattoon isaa kana fakkaata. Play Store keessaatii argattanii bakki isaa argannaa kan jettan yoo ta'e Play Store keessaa argattanii Play Store keessaa argattan maqaa isaa akkam jettanii barreessitanii ringtones and wallpapers for me jedha. Ringtone and wallpaper. Kuno barreessi sila waan download godhee fi jalqabuma irratti naaf fide. Ringtone and wallpapers for me jettanii yoo barreessitan bakkuma isaatti isin geessaa jechuudha. Achirraa booddee akkam gootu open gootan erga download ta'ee xumure an download godhee waan hin jiruufidha. Amma fuulli isaa kana fakkaata. Wallpapering kunootti new popular jedhee isa dura warroonni as keessaayis wanta barbaadan irra godhachuu dandeessu. Kunoo barreeffamoota asii gadi tarraa'ee jiru abstract, animals, cartoon, holiday, nature, sport, science ምናምን jedha. Kunoo minimal city cd dynamic wallpaper jedha. Hunda isaa isin amma fakkeenyaaf ani warri fakkeenyaaf ispoortii jaallattanii yoo jiraattanii wallpapering keessan ispoortii akkasii ta'uu barbaadanii kunoo ispoortii akka jedhu kana gaafa tuqxan akkasumatti isinii fida. Baay'ee bareeda. Wallpaperichi baay'een jaalladhe. Isinis akka jaallattan abdiin qaba. Akkasuma animals jedhu kanammoo animals yoo jettanii tuqxan kunoo bineensota garaagaraa isinii fida. Baay'ee jaallattu. Anan baay'ee bakka baay'ee qabas of keessaa tokkoof lama miti. Kanaaf itti fayyadamaa isiniin jechuumaa fi akkasuma city isa jedhu kanaas kunoo city garaagaraa suuraa biyyoota garaagaraa isiniif baasa. Kunoo kan barbaadan irra godhachuu dandeessu. Yeroo irra godhachuu barbaadan fakkeenyaaf an kanarra godhee isinitti agarsiisume. Kunoo qasxii diimattuu asii jirtu kana ni mul'atti. Isee tuqxan gaafa isee tuqxan innuu isinii fidaa jechuudha. Innuu irra wallpaper isiniif ta'eera. Gaafa deemtanii cheeggootan wallpaper ta'eera jechuudha. An amma kana godheen isinitti agarsiisa ta'eera moo hin taane. Dura wallpapering koo kunoo qeerransa kanadha. Wallpapering koo qeerransa kana amma akka itti jijjiiru achumaan akka ilaaltaniifi animals amma ani tokkuma irraan godhaayyuu adurreettii kana irraan godha. Kunoo seema cuqaastan qayyimaas jirtu kana jechuudha. Ergasii booddee wallpaper has sent jedhee isinitti hima. Ergasii kunoo as keessaa ba'ee isinitti agarsiisa. Kunoo akkuma argaa jirtan itoo akkas hin jedhin fee wallpaperii irra naa taa'eera jechuudha. Wallpaperii amma suuraan amma isinitti agarsiisa. Dura qeerransa ture amma immoo suura kanatti naa jijjiirame. Achi amma kan biraa immoo ringtoonii isinitti agarsiisa. Kunoo ringtoonii toon deemin wallpaperii yuun baay'ee jira. Kunoo news jedhu kana gaafa cuqaastan kunoo akkasitti isinii fida. Kun baay'ee dhagaa isinitti agarsiisee fixuu hin danda'u. Isinuu seentanii ilaaluu dandeessu booddee. Kunoo suuraan isaa baay'ee babbareeda.
kana isinitti agarsiiseen fixu. Popular inni jedhu kunis isuma kuno isuma hundinuu baay'ee babbareedaadha. Akka jaallattan abdiin qaba. Anan gatii baay'ee natti toleef isinis akka jaallattan shakkiin qaba. Amma kun akkasitti kana fakkaata. Newunis popularinis hundinuu wal pepperiima qabata. Garaagarummaa illee qabaatu malee lameenuu kun barreeffame kun hundinuu akka maraxachuutti barbaadan karaa gabaabaa jechuu kooti. Karaa gabaabaa ispoortii yoo ta'an ispoortii akka argattan, nature yoo ta'an nature wanta naturally ta'e argachuu dandeessu. Amma nature kana tuqeessinitti yoo agarsiisi kun wantoota uumamaa garaagaraa magariisa garaagaraa isinii fida. Kun akkuma argaa jirtanidha. Kanaaf isin seentanii ilaaluu dandeessu hundasaa. Anamma akka viidiyoon hin dheeranneef illee gaggabaabsee isinitti waan barbaadeefidha. Karaa gabaabaa argachuu akka dandeessaniif isin fayyada. Barreeffamee asii gadi barreeffamee jiru kun abstract animals cartoon holiday nature ni jedhee jiru kun guutuun akka karaa gabaabaa argachuu dandeessan isin fayyada jechuudha. Kuni akkasii amma ringitoonii isinitti agarsiisa. Ringitooniin isaallee akkuma wallpaperii new jedhee popular jedhee bukkeetti barreesseera. Kunoo asirra yoo barbaadan ni maraxattu jechuudha. Akkuma isamma biizinesii ringitoonii biizinesii holiday patriotic jedha. Gospel, funky, electronics, romantic, jazz, rock, hip hop, drum and bass, dance, soul, country, classical godhachuu barbaadan, cultural godhachuu barbaadan, valentine day godhachuu barbaadan, beeqa tokko lama miti baay'eedha. Sagalee bineensotaa godhachuu barbaadan baay'eedha barreeffamooti kun isa ibsu jechuudha. Amma asirratti seeni fakkeenyaaf kana baay'eedha maatiidha. Isinitti agarsiisee fixuu hin danda'u. Yoo akkamitti irra godhannaa akkaataatti ringitoonii kana irra godhachuu dandeessan kunoo bakkuma milikkita muuziqaa isee diimattuu kana cuqaastan. Achi booddee daawunloodii godhachuu barbaadan yoo ta'e daawunloodii gootanii yoo sent notification tone yoo barbaadan miseejii keessan gaafa seenu akka sagalee kana godhatu yoo barbaadan kunoo kanuma tuqxanii set alarm tone yoo jettan kunoo barreeffamuma set alarm jettu kana yoo cuqaastan isiniif sirrataa jechuudha. Set ringtone yoo jettan kunoo fakkeenyaaf anama set ringtone jedhi kanoo jedheera. Achi booddee maal isin gaafata kana dhuftanii kalarii isa kana oonii gootan. Erga oonii gootanii booddee dudduubatti deebitanii ringitoonii amma ta'eeraa sirra ta'eeraa jechuudha. Amma ringitoonii koo isinitti agarsiisuufanii ringitoonii isinitti agarsiisa akka isiniif ifaa ta'uuf. Ringitoonii irra naa dhufeera jechuudha akkuma dhagaatti jirtan. Kuni kana fakkaata. Akka isinitti tole abdiin qaba. Viidiyoo illee isinitti dheeressuun barbaadu bakka daawunloodii godhadhaatii itti fayyadama. Baay'ee isinitti tola, baay'ee jaallattu. Amas waan inni isiniin jedhu keessaa warri viidiyoo naan hojjedhu isin biraa akka qabu barbaadanii barumsi aan isiniif waanuma beekurraa isiniif dabarsu akka isin bira ga'uuf yoo barbaadan subscribe gochuun viidiyoo kana yoo jaallattanii like godhaa. Bye bye.